قالوا جان يجوا لمقالات دريرة خيتت أما هذا درما دردرين يعني فان كي تجرو باتي جهفا خد تربة جهتم إلى ما تجل كبامي يجوا ده سوني جل كبامي أكيد لانغا خانة كبي سومالي رينه خد لما جهتم يسجلتي باتي خد لما فايزي خد لما جهتم يسجلتي أدب السما أورمو جتة لفخين أكتر باتي أبريلسي تكا ترباتمي أفور رسالة درا gubbaa qorichaa qonyaa habroo baadaa gubbaa qorichaa naannoo hardiim araddaa cobii bakka jaanitti nama gaa mulugeetaa janachitti waaqa deebisanii mishingaasaa kan inni tilaa uummata irraa walitti guurratee fe'achuuf deemu hanqisanii akka namni guurratu godhan jechuudha. Samboodaan baatii Septeembar 5 torbatamii afur kun tokko dhibbata torbatamii afuritti lola guddaatu haroo raabaadorii xirroo bakka jamba haroo raabaadoriitti lolli bu'ee nama 220 ol amaara irraa ajjeesanii hogguus gaa mi'a alaa fidatan qaban elmu faatu mi'a duraan gargaarsa harkanne kana naqee nuti warri dura bayanii hidhamnee isaan nu booda bahaniiti 93 biyya seenanii 74 dhukkaasa akkuma reefu jeetti jala banan jechuudha. Lolli guddaan kun 70 baatii Septeembar 5 74tti bakka haroo raabaadorii xirroo haroo raabaadorii bakka jaanitti bu'ee lola ajaa'ibaati. Lola gideeta tosoohaa ture biyya Itoophiyaa keessatti lolli sun ammoo Oromoonii gartee lubbuu ol fuudhee Amaara gufursee jechuudha. Maali Oromoo jechuun kun akka wanni itti akka gartee waan musiibaatti itti lakkaa'u waan samii nama waan akka bakkaatti Amaarri lakkaa'u jechuudha. Jecha Oromoo kana dhaga'uun guyyaa isaa warri sii beeku ni hedduu baaragan jechuudha. Warri beekne barachuu fedha jechuudha. Kaan ka beeku ni baarage. Dachiin tun hundinuu Oromoo jechuun tun ammallee hafuuratti kutte jechuudha. Saba sanitti Haile Sillaasee darbinee dafnee waan takka jijjiirama tokko finnee dubbii tana haqan qaallu yaada juun dubbii san duuba wattaaddarrii ilmaan naftanyaa sun duuba hiree sanitti ayeeffatanii qaabsoo san saaman jechuudha. Haala kanatti gaa qaabsoon Oromoo takkaan dhaabbanne ilaa ammatti deemaa jirti itti fufaati jirti jechuudha. Kana duuba gaa meesa gaa ilmaan naftanyaa kun walqixxummaa umma ilma namaatti ni amananii. Aboo anwaa nagara khijaan hin amanu jarru kun akkaataan itti guddifamee guddisaan isaanii hanqarroo iftuulummaa fi nu malee namni jiru namni hundi waan beeku yaada jiruudhaani biyya kana ammaa biyya Oromoo fa'a akka dhaalaatti lakkaawatan nu abbootiin nu dhaame abbootiin marre irra lolle waan kana oofan jechuudha. Waan kana ta'eef jarri kun abadan walqixxummatti namana dimokiraasii waan jedhan kana namaan soban haada namaan hidhani malee abadan itti namanan jechuudha. Amman agarre dengatti guyyaa wayyaanen biyya seente maal jedhan aboo dimokiraasiin dhufteetii jeen namni gaara jiru hundi nutti gale jechuudha. Qawwee dhiistee galee akkasii sobanii osoo baatii jaangayini huccuusii tanagartee dhugaa asan baafte jigee uffatte jechuudha. Hambifne nama meeqaatam qabeenya namaan hambifne. Akkasii gaa namni kun ammaal namni waa xiqqoon namni guduun gidee hunda girgireessuudhaan jirata nama ajjeesuun akka malatti ajjeesuudhaan jiraata umrii isaa dheereeffata malee ni beeka akka booda gadhiisee deemu biyya tana ni beeka jechuudha. Yoo warri silaa qaabsoon itti haqaa habilisummaa barbaadu qabu callise ni qooqatiin ni jechuudha. Ni farancala wasanaa bahe qooqee wasanaa bahe jechuudha. Abbaan haqaa yoo callisee ni qooqa jechuudha. Yoo abbaan haqaa lafaa ka'e inni duuba qooqa san dhiiseeti baqata jechuudha. Duuba sanuuti immoo mee qawwee miti calli yoo jennee nu yaafna jechuudha bineensa kana. Calli yoo jennee nu yaafna orma kana. Hoo callifnee namni tokkollee akka waan gurgurre torbaan tokko nu gahe jechuudha. Hungurgurin irraan bitin torbaan tokko gayaaf uummata kana biyya keenya keessa mee qawwee waa dhiifnu qawween silaa haqaa waan haqaati qawween malee uummanni kun lafatanii gadhiisanii deemuu hin dandeenye jechuudha atummatumaan hin dandeenye. Mee isaan kun walqixxummaa ni amani dimokiraasii baantantanatti ni amani namanan inumaan taatuufu isaan dimokiraasiin waan haqaati waan namni obbolummaan walqixxummaan jiraatu jechuudha sun isaanitti nahasa jechu isaaniif nahasa waan isaan miidhaati jechuudha. Ilmaan naftanyaa hangamillee biyya mirgi namaatiitiif biyya dimokiraatiin jiru biyya namni walqixaa amata fedhee haa jiraatu. Hogguu Itoophiyaa agatee waan san haasee jedhu wanni tan daandurree santu keessa jira daandurree jarmii yertee hanqarroo san waan qabaniif jecha hin fayyan jechuudha doktorri fayyisuus hin jiru barnoonni fayyisuus hin jiru jechuudha orma kana. Akkasitti gaa akkuma dursanitti haanu jiraattu gatii feete haa fudhattu Oromumaan Itoophiyaa tiifatan jechuudha ilaa irratti. Somba dhaban
onnee dhaban sombaan nama sosso'ayan numaani iftiisan numaani am boruu amma kabiraa amma arrallee boruu duru qophaa'e jechuu kabiraa arra waan biyya keessatti deemuu dhageessan kabiraa la dura lafa kaayyate jechuu nuti eessarraa jira duuba kasanarraa hay xiqqoo qabnu walitti kannu gan gaafa tokko gobeellatti qawwee nuu keenya naboo qawween qabu duuba akkam ta'an haa tolfannu laga kana keessatti yoo tolfachuu wallaallee haa bitannu horii ni qabna walitti buunee horii haa bitannu qawwee kun namni gurgurarraan tana guutamee jira addunyaa keessa riigaa lama walitti baafnee namti namoonni horii yoo qabne horii keenya haa bitannu gaafa sana akkasiin jeeni jechuudha yoo horii dhabne isarraa hiikannu jechuudha amma gaa yoo nuti har'aan tanallee duuba oromoon hoggaa afur cini namti gaafa illee sillaaseen bu'ee cini namti ogguusatti cini namuu deemte amma oggulama cini namti jechuudha tabbu'aa saan hedduudha tuni gaafa illee sillaaseen bu'ee cini namne guyyaa mangistuun baqatees ni cini namne arra sadaffaa jechuudha namni ogguusatti cini namu oggulama cini namu jamma himaasinu hoggulama namni goota boolla takka keessatti qaama tokko keessatti hin cini namu jenna duuba akkasii jaallan keenya gaa bilisummaan faaya qalbiiti nuura jechuudha namni bilisummaan qabne if duran arku yaaduun danda'u yoo yaade duraa facaasan jechuudha namni gartee namni bilisummaa duraan qabaate hogguu dhabe irratti ni beeka jechuudha mi'aa isii beeka jechuudha bilisummaa gaafa qabnuu fi gaafa hin qabne wal dura qabne haalaan gaafa qabnu sana loluu dandeenya yaada qabna heera ajaa'ibaa kana hundaa'u bilisummaa irratti waan kana walitti mariidhaan tolfanne jechuudha arramee nam tokko haa walitti qabamee waa godhuu danda'u jechuudha dhamaana jechuudha sanii jecha if qaru wal qaru seentara bakka hunda ijaarrachuu biyya jiran keessa namni walitti dhufee bakka galgaluu walitti dhufee marii walii dabarsu bakka ilmaan isaaniitti waa barsiisan wanni akkasii ijaaramuu qabdi jechuudha yookaan kanuun faayidaan hin jirtu jechuudha maal godhuu dandeenya jechuudha. akkasitti gaa qaabsoon tuni hafuura jechuudha qinsa namaa kenniti qalbii nama jabeessiti jaalala nama fiddi namni hojii qaabsoo godhe obboleessira walitti dhiyaata jechuudha kasharrii bare kadur sharrii yaadullee sharrii dhiiseeti lashoo markata jechuudha qalbii isaa keessatti lashoo markata jechuudha qaabsoon dhiiga warra biyya jaalatuuni bilisummaan qaabsoo warra biyya jaalatuuni biqilti abbaan fedha kabiraa biqilchuu hin danda'u ka biyya jaalatu ka if hin goggoone gartee ka dhugaadhaan if kennuu saniini biqilti jechuudha guddatti namni bilisummaa hin qabne sareedha jechuudha sareellee saree fayyaa hin qabne ta namni halaalatti dhagaan dhawu dhagaan firra ari'usan jechuudha biyya isaa keessatti waan saree ta'eef alagaa ta'ee jiraata jechuudha dachii isaa keessatti uummata isaa lafa isaa gubbaa irratti alagaa ta'ee keessummaa akka nama biyya alaatii dhufetti akka fedhan godhan fedhan ni hidhan fedhan gadhiisan fedhan ijjeessan akka fedhan godhuu danda'an jechuudha haala kanaan hin jiraatan bilisummaa hin qabne haala kanatti jiraata jechuudha osoo inni arkuu qabeenya duraa fuudhan maata akka godhuu hin danda'u qabiyyoo isaatiin osoo arkuu horii isaatii qabeenya isaa hunda zarafanii fudhatan jechuudha wanni takka godhuu hin danda'u jechuudha saamama kana daran amma gadi galotaa jechuudha nam tokko hogguu waa irraa fuudhan du'uu qaba jechuudha hogguu haqa isaas irraa fuudhan jechuudha takkaanitu dhabbiin duuti ajala malee hin taatu qaaxaroo malee hin taatu ati yoo guyyaa san haqa keetirra loltee duutu gaarii uyi namni ilmi keetiis akkasitti qalbii yaada saniin guddata jechuudha hogguu ati qabeenya keetirra duute ilmi keetii wanni guddatuun sani jechuudha yoo ati qalbii cafa garsite yoo ati sodaa garsiifteet akkasumatti guddata jechuudha waan kana ta'eef haqa fiirra du'uun tuni ayaa ummataati ayaa mataasaati ayaa ilmaansaati ayaa oromoo taate oromoon irraa gammadde jechuudha namni kama shukuutiin fajjeessu fajjeetii manamma mafun maal bani aadami maal bineensamu namni kamii fajjeessa maana mi jedhura saa usan dayga mariyo tana shukuutiin mataa fedhee jedhu kan viidiyoo tokko maaf dhaw amma ilmaan isaa kamta namni laaluun jiru osoo immoo inni guusa namni keessan dhayee ajjeesanii namni na haafi jechuudha ara namni kubba qabuun jiru itti fajjeessa jedhu dhaqeeti makiinaa keessaa shukuutii fudhatee fi gadhiise hangasi maana mi keessan dhayee nogguusan sila dura dhayee qoman lakkaa'e fedhan haa ajjeesanii fedhan badala if ajjeesu akkasitti gaa duuba bilisummaan ni barbaachifti jechuudha lolli